Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Amantoota Ortoodooksii Tawaahidoo maatiiwwan Kiristoos hundi keessan bagayyaan argamuu fannoo Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara kanaan isin ga'e jechaa waa'ee fannoo akkasumas awwaalamuuf deebi'ee argamuusaa gara biyya keenya Itoophiyaattis galuusaa ilaalchisee barreeffama kanaan waan xiqqoo qabannee waanta dhiyaanneef hanga xumura barreeffama keenyaatti obsaan akka nu caqastan sin gaafachaa kallattiimaan gara barreeffamaatti dabarra. Seensaa fannoon hundeensaa kakuu moofaa yoo ta'u yeroo sanattis tajaajila dabbii namoota cubbuuwwan gurguddoo raawwataniif kan oolu ture. Kakawaraatti garuu galanni isaaf haa ta'utii Gooftaan keenyaaf Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifamuu isaatiin dhiigni isaa qulqulluu fi foon isaa qulqulluun irratti dhangala'ee ciccituu isaatiin fayyinni keenya achirratti raawwateera. Kakuu moofaatti fannoon adabbii cubbamootaaf haa oolu malee innumti Waaqayyo achirratti fannifame addunyaa fayyisuuf waan eeyyameef gocha kana dursanii wantoonni baay'een bifa fakkeenyaa fi raajiin waa'ee fannoodhaaf barreeffamaniiru. Fakkeenyota keessaa muraasni mallattoo Waaqayyoo namoonni akka Qaayiliif hin ajjeesneef isaaf kennee ture. Seera uumamaa boqonnaa 4:15 Yisihaaq wareegamuudhaaf Yerusaalem mukanni baatee deemee. Seera uumamaa boqonnaa 22:6 Yaabbannoo warqii Yaaqoob argee. Seera uumamaa boqonnaa 28:12 haalattiin Yaaqoob ijoollee Yoosef irra harka isaa kaa'uun eebbisee. Seera uumamaa boqonnaa 48:14 Galaana Eertiraa kan adda kuttee ulee Musee. Seera ba'uu boqonnaa 14:15 muka boofti nahaasarraa hojjetame irratti fannifame. Seera lakkoofsaa boqonnaa 21:8 ni caqasamu. Kanatti dabalataanis raajiiwwan waa'ee fannoof dubbataman kan akka warreen sodaataniif xiyyoo jalaa kan ittiin fayyan mallattoo isaaniif kennite kan jedhanis ni jira. Kitaaba faarfannaa faarsaa 59:4. Kakuu haaraattis egaa fakkeenyonni kun ifa ta'uun Gooftaan keenyaaf Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti ulfaataa dhiiga isaa dhangalaasee addunyaatti hin fayyiseera. Kanarraa ka'uun fannoon ifa addunyaa fi hundee mana kiristaanaa jedhame. Kana booda dursee akkuma dubbatame mallattoo keenya nuuf ta'ee yeroo hundumaa warreen Kiristoositti amanan diina isaanii diiyaabiloosiin fannoo kanaan mo'aa jiraatu. Awwaalamuu fannoo. Fannoon Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dhukkubsattoota fayyisaa, du'oota kaasaa, raajiiwwan adda addaa hojjechaa waan tureef uummanni ilaalee Kiristaan akka hin taaneef Yerusaalem keessaa baasanii naannoo Golgootaatti awwaalan. Isa boodas uummanni kosii mana isaatii ba'u akka achirratti galu taasisuun baroonni baay'een lakkaa'amanii tulluuwwan gurguddoo 3 ta'uu danda'e. Israa'eloonni bittaa Roomaa jalaa ba'uuf jecha sochii isaan bara 66 kaasee hanga bara 70tti taasisan isaaniif hin milkaa'in hafee ittuu biyya isaanii dhiisanii addunyaarra foffoca'anii turan. Manni qulqullummaa isaanii barbadaa'ee irra deebiin bittaa Roomaa jalatti kufan. Qeesaaronni Roomaa xaa'otii kan waaqessan waan turaniif kiristaanota irrattis gidiraawwan hedduu geessaa turan. Keessumattuu bara duuka bu'ootaa irraa kaasee hanga mootichi Qoosxinxinoositti qeesaaronni Roomaa kiristaanota lakkoofsa hin qabne fixaniiru. Bara kanatti kiristaanonni fannoo Gooftaa keenyaa barbaaduuf yaaduu naafuutii ani kiristaana jechuun iyyuu yeroo itti rakkisaa ta'e ture. Kanarraa kan ka'e hanga mootittiin illee ni kaatutti waggoota 300 kan ta'aniif fannoon Gooftaa keenyaa awwaalamee turuu danda'eera. Argamuu fannoo. Kitaabni qulqulluun hundumtuu ni darba akkuma jedhu barri gidiraa mana kiristaanaa darbee warreen ishee balleessuuf yaalaa turanis ofii isaanii badanii yeroon isaa yeroo ga'u sammuu namaa keessaa akka nama du'ee irraanfatame kan ture fannoon Kiristoos abbaa fannichaa Kiristoosiin waa hin irraanfatamneef mootittii kabajamtuu illee ni kaase.
Illeenin nama qajeelaa Terbiyaanos jedhan waliin gaa'ela qulqullaa'an kan jiraattu turte. Jireenyi isaanii jaalalaa fi nageenyaan kan guute waan tureef namootaaf fakkeenya ta'anii jiraachaa turan. Terbiyaanos daldalaa waan tureef bakka fagoo daldalaaf deemee yeroo turu haati manaa isaa Illeenin kadhannaan isa yaadachuutiin alatti yaada adda addaa kan hin qabne turte. Jireenya gaa'ela qajeelaa kan hin jaallanne Diiyaabiloos laphee namootaa keessa yaada minaa fiduun jireenya isaanii diige. Innis akkas ture. Guyyaa tokko akkuma yeroowwan biroo Terbiyaanos hiriyoota isaa waliin daldalaaf bakka biraa deemee yeroo baay'eedhaaf ture. Yeroon galma isaanii yeroo dhiyaatetti daldaltoota keessaa tokko Waaqayyoo obomboleettiin baduurraan oolchee nagaan gara mana keenyaatti yoo nu deebise haadha manoolii keenyaa akkuma dhisne dhuftetti ni arganna laataa jedhe. Terbiyaanos Waaqayyo nagaan nu haa galchu malee haadha manaa koo waan kanatti shakku jedhee yeroo deebisu daldalaan kan biraa haati manaa kee warreen kaan irraa akkamitti addadaatii amma deemee ishee baree yoon deebi'e maal goota jechuun deebise. Terbiyaanos haadha manaa isaa sirriitti kan amanu waan tureef yoo akkas taasiste waggoota kana hundaaf daldalaa kan hin ture waan hundumaa kana siifan kennaa yoon taasisin hafte immoo ati naaf kennita jechuun irratti waliif galanii namichi daldaltoota biroo dursee deeme. Namichi kun mana Terbiyaanos deemuun hojjettuu isaanii qunnamee Illeenii argu akka barbaadutti hime. Isheenis sodaachaa gara Illeenii deemuun namni tokko ishee arguuf balbala dhaabbatee akka jirutti himte.Illeeniin garuu erga yoomiitiin namatti ba'ee nama taphachiisee beeka jechuun deebiste. Isheenis deebitee namicha kanaan Illeenii arguu akka inni hin dandeenye isatti himte. Kana booda namichi kun yaadni isaa akka isaaf hin milkaa'in waan beekeef mala biraa barbaaduun hojjettuu sanaan abbaan manaa ishee fi isheen qofti kan ittiin beekan waan tokko akkanaaf kennitu si kadhadhaa bakka isaa immoo warqii baay'ee akka isheef kennu isheef kakachuudhaan isheef mirkaneesse. Isheenis tole jechuun gara magaalaatti deebiitii daldaltoonni dhufaniiru jechuudhaan lallabsiisii kana booda immoo guyyaa akkasii deebii kottu jettee isa geggeessite. Namichi kunis akkuma kana taasise. Yeroo kana hojjettuun Illeenii garaIlleeniitti dhiyaachuudhaan yaa giiftii koo daldaltoonni dhufaniiru jedhamee lallabameera qaama kee dhiqadhuutii qophaa'ii jechuudhaan ishee gorsite.Illeeniinis dhugaatti fokkaatee ishee fi abbaan manaa ishee qofti kan ittiin wal beekan habilii morma ishee irraa baastee nafa dhiqachuudhaaf yeroo seentu hojjettuun kun fuutee guyyaa beellama isaanitti daldaltichaaf kennite. Innis waadaa isheef gala isheef raawwatee habilii kana fudhachuudhaan gara hiriyoosaatti deebi'ee Terbiyaanosiin haadha manaa kee baree ishee waliin tureen deebi'ee jedhe. Innis hin amanuu kana tan taasisuu keedhaaf ragaa maalii qabdaa yeroo jedhu namichi kun habilii kana baasetti agarsiise. Yeroo kana Terbiyaanos haati manaa isaa kana raawwachuu isheetti baay'ee gadduun akkuma waliigaltee isaanii qabeenyaa isaa guutummaan isaaf dabarsee harka qullaa mana isaatti gale. Abbaa manaa ishee waggoota baay'eef yaadaa kan turte Illeenin Terbiyaanos gaddaan gara manaatti yeroo deebi'u obboleessa koo maal taatee amma kanaa irraa fagaannee miti yeroo xiqqoof illee yeroo adda baanu wal yaadna turre amma garuu fuulli kee jijjiirameeraa jette. Terbiyaanosis deebisee waggoota kana hundatti dhamaa kan hin ture obomboleettiin ka'ee na jalaa balleessee kanaaf ani kan hin gaddine eenyutu haa gaddu jechuun isheef deebise.Illeeniinis dubartii baratte waan turteef Iyyoob Waaqayyotu kennee Waaqayyotu fudhatee maqaan Waaqayyoo kan galatoome haa ta'u kan jedhe yaadadhu ati baga nagaa kee galte malee qabeenyaan yeroo isaa eeggatee ni dhufa jettee isa jajjabeessite. Innis egaa ani biyyan kabajame keessatti salphadhee harka namaa kadhadhee jiraachuu waan hin barbaanneef gara biyya nan beekneettan deemaa ati immoo baay'olii waan si jaallataniif isaan jaallatte waliin jiraadhu jedhe.Illeeniinis yeroo kana gammachuutti si wajjiraan akkuma dabarse yeroo garkinaattis immoo sirraa adda ba'uun narraan eegamu tokkummaa keenya rakkinni adda nu baasuu hin danda'u jechuun mana isaanii dhiisanii bakka biraatti waliin deemuu eegalan. Lamaanuu karaarra osoo jiranii Terbiyaanos icciitii lapheesaa keessa jiru baase. Illeenii osoo si jaalladhu kan na jibbitee osoon si amanuu kan na gante maalan sitti balleessee jechuun gaafate.Illeeniinis lakkee ani sin jibbinee ani sin ganne yeroo jettu
habilii ishee baasetti agarsiise. Isheenis gocha kanatti baay'ee gadduun waan raawwatame tokko tokkoon itti himte. Inni garuu ishee amanuu waan hin dandeenyeef galaana bira yeroo ga'an hanga dhaabbii isheetti saanduqa hojjechuun keessa ishee kaa'uudhaan hojiin kee si haa baasu jedhee galaanatti darbate. Fedha Waaqayyoo ta'ee saanduqni kun bishaan irra bololi'aa erga turteen booda gara dacheetti dhiyaatte. Bakka sana dhi'a Roomaa bulchaa kan ture mootichi Kontaandiyoos dabalatee loltoonni isaa waan turaniif saanduqa kana fuudhanii yeroo banan dubartii miidhagdu tokko argatan. Kunis mootii keenyaaf taati jechuudhaan Hilleeniin haadha manaa mooticha Kontaandiyoos ta'uun mana mootummaa galte. Kana boodas Qosxanxiniyoosin deesse. Mucaa ishee kana kiristaanummaa fi qabsoo abbootii barsiisaa guddiste. Mootichi Kontaandiyoos yerootu Qosxanxiniyoos bakka abbaa isaa bu'uun mootii ta'ee lixa Roomaatti muudame. Qosxanxiniyoos haala kanaan osoo jiru yeroo tokko waraanatti yeroo bobba'u barreeffamaa fi fannoo mallattoo fannoo kanaan diina kee ni moota jedhu arguun loltoonni isaa mallattoo fannoo meeshaa waraanaa isaanii fi alaabaa isaaniitti akka taasisan isaan ajaje. Kanumaan gara waraanaatti yeroo seenan ce'umsa laga Tiiber irratti diinota isaa moo'ee guutummaa Roomaa irratti mo'uu danda'e. Kana booda manni kiristaanaa waggoota 300 gidiraa keessa turte bara isaa kanatti bilisummaa argatte. Manneen xaa'otii akka cufamanii fi manneen kiristaanaa akka banaman akkasumas kiristaanummaan amantaa biyyoolessaa akka taatu ajaja dabarse. Haati isaa Hilleeniinis dursitee wareeggattee waan turteef haala isheef mijate kanaan fannoo Kiristoos barbaaduuf waan ishee barbaachisu hunda qabattee gara Yerusaalem deemte. Waggoota kana hundaaf dagatamee kan ture fannoo Kiristoos bakka kana argachuun waan salphaa waan hin turreef bu'aa baay'ee keessa darbitee xumura irratti maanguddichi Kiraakos darbii darboodhaan dubbatamaa kan ture fannoon Kiristoos dulluuwwan 3 Golgootaa irra jiran keessaa akka awwaalame isheetti hime. 3 keessaa isa kam akka ta'e immoo bakkichatti daamaraa taasisuun ixaana yerootti naqan ixaanni gara samiitti ol ba'ee deebi'ee tulluuwwan 3 keessaa isa tokko agarsiiseera. Kun kan raawwatame fulbaana guyyaa 16 ture. Kana booda fulbaana guyyaa 17 irraa qofforuu eegalanii ji'oota 6 erga qofforanii booda bitootessa bultii 10 fannoo 3 argataniiru. Fannoowwan kun 3 tokko kan dhiigni gooftaa keenyaa irratti dhangala'e fannoo gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosii fi 2 immoo hattoonni 2 bitaa fi mirgaadhaan fannifaman kan isaaniitu. Isaan kana keessaa fannoon Kiristoos nama du'aa kaasuu isaatiin adda ba'ee beekamuu danda'eera. Fannoon Kiristoos akkamitti gara biyya keenyaa Itoophiyaatti dhufte? Mootittiin Hilleenii fannoo gooftaa keenyaa akkuma argatteen Golgootaatti mana kiristaanaa ijaartee kabajaan achi keesse. Fannoon gooftaa keenyaa raajiiwwan dinqisiisoo raawwachaa baroota baay'eef jiraate. Kana booda mootiin Faares Kiroosides lammaffaa kan jedhamu Yerusaalemii weeraree fannoo gooftaa keenyaas gara biyya isaatti fudhate. Fannoon gooftaa keenyaa waggoota 13 kan ta'aniidhaaf biyya warreen hin amanne keessa erga jiraatee booda mootichi Hirqaal kadhannaa kiristaanotaan mooticha Kiroosides lammaffaa moo'ee fannoo gooftaa keenyaa deebisiiseera. Yeroo inni fannoo fudhatee deebi'u kiristaanonni deemsa guyyaa tokko kan ta'utti dhiyaatanii guca ibsuudhaan isa simatanii fannoo gooftaa keenyaa kabajaan kaa'an. Isa booda saraboonni Yerusaalemiin booji'uu fi rakkoo alagoonni geessaa turaniin manneen kiristaanaa kan akka Anxookiyaa, Efesoon, Iskindiriyaa, Armeeniyaa fi Giriik fannoo gooftaa keenyaa qoqqooddatanii gara biyya isaaniitti fudhataniiru. Manneen kiristaanaa Afrikaaf hundee kan taate manni kiristaanaa Iskindiriyaa Gibx fannoo harka mirgaa argachuun gara mana kiristaanaa Iskindiriyaatti fiduun achi keessa. Fannoon gooftaa keenyaa harki mirgaa biyya Gibxii waggoota baay'eef erga jiraatee booda biyya sanatti musliimonni baay'achaa waan deemaniif kiristaanota irratti dhiibbaa guddaa geessisaa turan. Gidiraan baay'ee yoo isaanitti cimus kiristaanonni tokkummaadhaan ta'anii xalayaa akkas jedhu gara mooticha Itoophiyaa yeroo sanaa kan ture gara Atsee Daawititti ergan. Yaa mootii,
Musliimonni biyya keenyaa gidaantu cimsaniiru maaloo humna kee kaasuun nurraa tasgabbeessi. Mootichi Daawitis jaalallii fi naaffaan kiristaanummaa isa dinqisiisee loltoota 20,000 waliin gara Gibxitti duule. Namoonni Gibxii mootiin Itoophiyaa akka dhufaa jiru yeroo dhaga'an baay'ee sodaatan. Atseen Daawitis immoo yerootti dhiyaatu dursee kiristaanota waliin walitti araaramtanii kabajaa waliin jiraattan taanaan dhufeen biyya keessan balleessa jechuudhaan xalayaa ergeef. Isaanis xalayaa isaa kana fudhatanii kiristaanota waliin araaramanii amantaa walii kabajuun jaalalaan waliin jiraachuu eegalan. Waan isaaniif raawwatametti kan gammadan kiristaanonni biyya Gibxii gammachuu isaanii ibsuudhaaf xalayaa kennaa warqii waqeetii 12 waliin mooticha Itoophiyaa Atsee Daawitiif ergan. Mootichi kun garuu xalayaa isaaniitti gammadee deebii akkas jedhu deebiseef. Yaa kiristaanota biyya Gibxii baga gammaddan. Kennaa isinaaf ergitan deebisee isiniif ergeera. Ani kaayyoon koo warqii barbaachisoo hin taane jaalalli Kiristoos na dirqisiisee waan danda'uun isin gargaare. Ammas kan isin kadhadhu biyya kootti beelliif gogiinsi waan dhufeef fannoo gooftaa keenya irratti fannifamee fi lafee qulqullootaa dabalatee akkasumas meeshaalee qulqullaa'oo akkanaaf ergitanidha jedhe. Phaaphaasonnii fi kiristaanonni biyya Gibxii tokkummaa waliin ta'anii mootiin kun kiristaana sirriidha. Akkuma nu gammachiise nutis immoo kan nu gaafate kana kennineef isa gammachiisuu qabna jechuun waan mootichi gaafate hunda saanduqa warqiitti naqanii hanga Siinaaritti isaaf fidan. Yeroo kana namoonni Itoophiyaa ba'anii faarfannaadhaan simatan. Fannoon gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kun gara giddu galeessa Itoophiyaa osoo hin galiin mootichi Daawit waan boqoteef achuma tureera. Isa booda ilmi isaa Atseen Zaraa Yaaqoob bakka abbaa isaa yeroo bu'u fannoo kana bakka sanaa kaasee gara giddu galeessa Itoophiyaatti fiduun dursitee tulluu bifa fannoodhaan uumamtee Giisheen Dabra Kebreerra kaa'e. Haala kanaan biyyi keenya Itoophiyaan biyya teessoo fannoo Kiristoos ta'uun waggoota kana hundaaf turtee gara fuulduraattis ni jiraatti. Kana sababa taasifachuudhaan manni kiristaanaa keenyaa fulbaana 16 garuun guyyoota walitti aananiif ayyaana argamuu fannoo gooftaa keenyaa haala ho'aadhaan ni kabajji. Irra deebi'uun baga ayyaana argamuu fannoo gooftaa keenyaan isin ga'e jechaa barreeffamni keenya guyyaa irraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti raawwateera. Kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiisee Waaqayyo Abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Turtii gaarii.